Bulchiinsi naannoo Harariidhaa uummata Oromoo magaalaa Harar jiraatu miidhaa jiraachuutu dhaga'ame. Bulchiinsi naannoo Hararii uummata Oromoo naannicha keessa jiraatu hidhaa fi qeerraa buqqaasaa jiraachuutu dhaga'ame. Waggootaan jijjiiramaatii as gara aangootti dhufuudhaan pirezidaantii naannoo Hararii ta'uun kan muudame obbo Odiriin Badiriidha. Egaa pirezidaantii naannichaa ta'ee muudame as uummanni Oromoo naannoo san jiran hidhamuu qeerraa buqqaafamuu fi jibba shanyummaa hamaan aadaa fi eenyummaa saba Oromoo akka hin leellifamne dhiibbaan jabaan irratti deemaa turuutu himame. Waggoota shanan dabran kana keessa naannoo Hararii jaamuun tajaaramtee baadiyyaalee godina Harargee bahaa qabdu araddoota 15 ol irratti dhiibbaa karaa misooma dinagdee taasisuudhaan bulchiinsa naannichaa jala galchuun alattis qonnaan bultoota araddaalee kanneenii qe'ee fi qabeenyarraa buqqaasaa turuunis himameeti jira. Magaalaan Harar teessoo magaalaa godina Harargee bahaa taatee odoo jirtu dhiyeenya misooma kooridarii wajjin wal qabate bulchiinsi naannoo Harariidha. Maqaalee seensa karra magaalaa Harar kanneen akka karra Ererii fi karra Fallaanaa fa'a maqaa jijjiiruudhaan Asmaddiin Geet, Argoo Abbaa Geet, Asumee Geet, Badrii Geetii fi Sugudaat Geet jechuudhaan maqaalee ganamaa karra magaalaa Harar maqaa afaan Adareetti moggaasuun ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee jibba aadaa fi eenyummaa Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffatee pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Odiriin Badiriidha. Dhiyeenya ayyaana amantiidhaa feestivaala saba tokkoo godhee galmee yuuniskootti galmeessuuf yaalii taasiseen baajata guddaa dhangalaasuudhaan duula uffannaa aadaa saba Adaree ibsuudhaan namoota beekamtii qaban afeeruun ayyaana Shawaal Iid jedhamu yoo kabaju namoota eenyummaa Oromootii fi waa'ee saba Oromoo dubbatan hidhaatti guuree jiraachuunis dhagahameeti jira. Namoota ajaja pirezidaantii naannoo Harariitiin hidhaman keessaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee hidhamaa turee fi rakkoo uummataa ifaan ifatti dubbachuun mootummaa naannichaatiin kajibbamu gaaziteessaan televezyiinii Hararii katee Muyyaddiin Abdullaahi Umar guyyaa dheengaddaa gaafa eeblaa afurii sababa tokko malee hidhamuunis dhagahameeti jira. Namoota rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru dubbatan dhibbaatamaan hidhee qonnaan bulaa Oromoo qe'ee fi qabeenya isaatirraa buqqaasaa jiru mootummaan naannoo Hararii yeroo ammaan tana jibba shanyummaa hamaan guutamee jiraachuun karagaa bahu waajjira pirezidaantitti gorsaan hariiroo uummataa naannoo Hararii katee obbo Khaliifaa Mohammad akkas jechuudhaan karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin barreessiti jira. Duris nuti wal beeyna ani gorsaa keessan hariiroo uummataatiin ture. Nu ukkaamsitanii waliin turre wallahi maqaa rabbiitiin isiniif kakadha. Pirezidaantiin Odiriin Badiriidha. Maqaa naannoo Oromiyaa dha'uu dhiisii nama pirezidaantii Shimallis Abdiisaa feesbuuka isaa irratti barreesse hin jaalatu akkasumas hijaaf qabata jechuudhaan jibba pirezidaantiin mootummaa naannichaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi uummata Oromootiif qabu ibseeti jira.